Irraa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun UFM 91.5 irraa kan isiniif darbu mooraa yuunivarsiitii Haramaayaatti kan argamudha. Bagaa ayyaana cuuphaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa bara 2013 nagaan geessan isiniin jenna. FM'n keenya ayyaanota adda addaa irratti qophiilee dhaggeeffattoota keenya irraa barataniif akkasumas itti bu'aaran qopheessuun beekama. Ammas ayyaana cuuphaa isa bara 2013 sababeeffachuun qophii addaa isiniif qabannee jirra. Qophiin keenya har'aa keessummaa ayyaana biraa qabna. Keessummaan koo barreessaa kitaabaa fi akkasumas barataa yuunivarsiitii Haramaayaati. Muummee barnoota kompiitar saayinsiidha waggaa 4ffaa barataa Ifargan Guddataa jedhama. Ifargan yeroo kee qaalii irraa qusattee ayyamamaa taatee gara istuudiyoo keenyaatti baga nagaan dhufte. Isinillee guddaa galatooma sagantaa kana haala kanaan qindeessuudhaan wanta na affeertaniif anis guddaan isin galateeffadha. Barnoonni maal fakkaata yeroo dhumaa kana yeroo dhumaarra jirtu natti fakkaata? Amma haalli barnoota haala gaariirra jira. Waggaa arfaffaa turre waggaa shanaffaa barachaa jirra gaa. Amma eebba jala geenyee jirra. Kilaasiinis xumuramaa jira amma yeroo kana. Gara xumuraa jechuudha hundaafuu qophii eebbaa osoo jettee ni danda'ama jechuudha. Teenshinii waan jedhamutu jira. Teenshiniin gara duraanii sana moo saammaatu ammaata maal fakkaata teenshinii gara dhumaa kun? Amma teeshiniin inuma jira. Tokkoffaa namuu milkaa'uu barbaada, namuu eebbifamuu barbaada. Saatiin isaa garuu nu alaa deemaa jira. Sababiin isaa beektaa yuunivarsiitii birootiin barattoonni danuu eebbifamanii yeroo bahan sooshaal miidiyaa kanarratti wanta argaa jirruuf teeshiniin nu qaba. Isaan nu dursanii miirri duubatti hafummaa wayii wanti bakka biraatti eebbifamanii nuti hin eebbifamin jirraa waan jedhu. Nuti hin eebbifamin jirra waan ta'eef miirri duubatti hafummaa wayii namatti dhaga'amti. Inni teeshinii ni qabaata. Karaa biroo immoo akka seemisteera warreen biroo miti amma baay'ee jarjarree barachaa jirra waan hundumaayyuu. Asaamintiin gaafa kennamu jarjartee galchita piroojeektii jarjartee hojjetta wanti hundumtuu jarjarsuu waan ta'eef teeshiniin isa dura caala ni jiraata amma. Sanas ta'uu kana guyyaan injifannoo as dhiyaachaa jirti natti fakkaata isinitti. Kun kana yommuu ta'u qophiin keenya guyyaa irraa waa'ee dargaggootaa of keessaa kan hammatu ta'a. Qabxiiwwan waa'ee dargaggootaa hedduu kan kaafnee haasofnu ta'a. Mee dargaggeessa jechuun siif maali? Dargaggeessa jechuun naaf waa guddaadha. Humna ijaarsaa biyya tokko keessaa dargaggeessi isa ijoodha beekte. Dargaggeessa duwwaa hundaa gochuu danda'a. Humna qabaa, yaada bilchaataa qabaa, muuxannoolee ni qabaa. Dargaggeessi kun namoota wajjin haala addaatiin walii galuu danda'a. Namoota biratti fudhatamaa ni qabaata. Dargaggeessi kun umrii isaatti haalaan yoo fayyadame wanta gochuu qabu haalaan yoo godhe biyyattii kana jijjiiruudhaaf wanti isa dursu jiradhee yaadu. Kanaaf dargaggeessi guddina dinagdee akkasumas karaa hawaasummaa akkasumas karaa siyaasaa karaa hundumaan guddina biyya tokkoof hundee kan ta'e dargaggeessa. Kanaaf dargaggeessi biyyattii keessatti haalaan qabatamuu qaba. Dargaggeessi hordofamuu qaba. Dargaggeessi tokko maalirra jira kan jedhu biyyattiin hordofuu qabdi. Namni hundumtuu ija isaa dargaggeessa irra kaawwata. Maatiin tokko illee dargaggeessa mana isaa keessa jiru irra ija isaa kaawwata. Kanaaf dargaggeessi humna akka salphaatti ilaalamu miti. Tole dhugaadha. Dargaggoonni si'a baay'ee gama amantaatii waan jedhamu tokko jira beektaa. Dargaggeessa seexanni hin barbaada, waaqayyoon barbaada, biyyi lafaas hin barbaada waan jedhamu jira kun haasaa gara amantaatiinidha. Dargaggeessi dhugumayyuu ija biyyaatillee ija maatiitillee karaa hundumaan walakkaa kan giddu galeessa itti wanti hundumtuu barbaachisuudha beektaan dargaggeessi tokko akkuma amma kaastee dhugumaadha. Yeroo itti wanta hundumaa kuufatee gara wanta isa barbaachisutti yeroo itti adeemudha. Yeroo itti humna argateeni bor wanta isa barbaachisu hundumaa gama dinagdeetiin, gama biyya ijaaruutiin, gama illee of ijaaruutiin yeroo itti hundee gadi fageeffachuu qabudha. Guddaa galatoomii yaadatanuu kaasteefi. Egaa kanarratti dargaggeessa waa kamtu barbaada, waaqayyoon barbaada, seexanni barbaada sanarratti jechuudha. Maaliif wanta jabaa hunduma barbaada.
yeroo qaamonni faallaa waliin falman keessatti garee faallaa keessa namni jabaa tokko yoo jiraate gareen faallaa isaas nama jabaa sana fudhatee gara garee isaa dabalachuu barbaada. Maaliif beektaa? Ittiin hojjechuudhaaf. Dargaggeessi gahumsa gaarii guddaa qaba. Paawerfuliidha jechuudha. Kanaaf hundumtuutti fayyadamuu barbaada. Amma dhibaa'ummaan illee dargaggeessatti fayyadamuu barbaada. Akkanumatti araadni illee dargaggeessatti fayyadamuu barbaada. Biyyattiinis dargaggeessatti fayyadamuu barbaaddi. Kanaaf dargaggeessi humna jabaa waan qabu waan hundaa barbaada. Dargaggeessichi immoo yoo nama kaayyoosaa beeku ta'e yoo nama daandisaa haalaan hoogganuu nama danda'u yoo ta'e biyyattii kanallee karaa kallattiinis al-kallattiinis kan hoogganuu danda'u dargaggeessa jechuudha. Si'a baay'ee as gara mooraatti deebina. Mooraa keessa jirtaa barataadha waan taateef barattoonni hedduun si'a baay'ee yeroo isaanii itti fayyadamuu qaban kaampaasii keessatti yeroo itti barnoota biyya ijaaru ofii isaanis ijaaru maatii isaaniif illee deebi'ee fayyadu yeroo itti fudhatan yookaan yeroo itti baratanidha. Haa ta'uutii yeroo itti ija ba'eessa kana naqachuu qabanitti barattoonni baay'een si'a baay'ee yeroo isaanii haala hin taaneen qisaasessuudhaanii gama barnootaatti illee milkaa'umsa dhabu. Mee ati immoo akka kompiitar saayinsii waggaa afuraffaatti qabxii akka qabdu odeeffannoo nan qaba. Mee akkamiidhaan kan itti milkaa'uu dandeesse haalota kana injifattee otoo nu qoddu dhaggeeffattoota keenyaaf. Namni kamiyyuu kaayyoo isaa irratti haalaan hojjennaan milkaa'uu ni danda'a. Baay'ee kan na gaddisiisu keessaa yeroo danuu barattoonni maatii isaanii irraa bahanii yeroo dhufanii kaayyoo isaanii inni guddaa barnootarra kaaniitu kan dhufanii kaayyoo isaa ijoodha jechuudha. Gaafa mooraa ga'an immoo danuun isaanii barnoota kaayyoo lammaffaa gochuudhaan wantoota ajandaa biroo yeroo qabatan argina. Kanarraan kan ka'e kaayyoo isaanii isa duraa sana yerootti dagatan yookaan immoo yerootti maal dhibdee godhanii in agarra. Kun wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Sababni isaayyuu barataan sun yeroo mooraa jiru kanatti osoo barnootarra hin jiru ta'e wanta baay'ee hojjete waan itti milkaa'u jiraachuu mala ture. Tarii hiriyoonni isaa warri inni biraa dhufe gama dinagdeetiin baay'ee isa dursaa jiru ta'a gara biraati yookaan immoo wanta namni isa caaluu danda'u. Inni garuu as mooraa keessa kan taa'uuf yeroo galee gara biyyaatti gaaf deebi'e hiriyoota isaa sanaa gadi akka ta'e argama osoo hin taane inni immoo waan inni isaan caalu tokko qabaatudha. Waan inni isaan caalu kan inni qabaachuu qabu immoo yoo jiraate beekumsa baay'ee kuufamaa ta'e qabatee gara qeetti deebi'uudhaani. Mooraa yuunivarsiitii aksesii infoormeeshinii yookaan immoo aksesii beekumsaa sirriitti qabaatta. Waayifaan jira bakka barbaadde deemtee infoormeeshinii sassaabbattee yookaan immoo dubbisuu dandeessa. Yeroo kanatti beekumsa kuufachuu qabu mara kuufachuu qaba. Kana gochuu yoo dadhabe garuu kufaatiif saaxilamuun isaa waan hin oolledha. Egaa ani immoo dipaartimentiin keenya yeroo danuu piraaktikaalidha. Ani sa'aatii kiyya piraaktisii hin dabarse jechuudha. Kutaan laaboraatoorii jira. Laaboraatoorii keessatti yeroo danuu shaakalli nan godha. Akkasumas yeroo kamiyyuu sammuu kiyya hojiif nan qopheessaan. Yeroo itti dubbisuu qabutti dirqama dubbisuun qaba. Yeroo sammuun kiyya dadhabbii qabutti wantoota sammuun kiyya na haaressan akkasuma hirriba fudhachuu danda'a yookaan immoo boqonnaa fudhadhee ka'ee jechuu danda'a. Yeroo booda sammuun kiyya yeroo boqotaa ta'etti garuu walitti fufinsaan wanta hojjechuu qabu tokko nan hojjedha. Sababii kanarraan barnoota kiyyatti milkaa'ee yaada'anii amma hojjechuu qabus waan hojjechaa jiruuf karaa kanaan. Kompiitar saayinsiin cimaadha jedhameeti kan haasa'amu. Kema haasaawwan akkas akkasii ni jira beektaa? Fakkeenyaaf dipaartimentiin akkas akkasii cimaadha. Akkamiin barachaa jirtu? Kan jedhanii ijoolleen si'a baay'ee dipaartimentiilee adda addatti qooduudhaan kun dipaartimentii cimaadha kun immoo dipaartimentii salphaadha jechuudhaan ijoolleen si'a baay'ee adda adda hin qoodu. Sana keessaatti kompiitar saayinsiin immoo fiildii baay'ee cimaadha jedhanii namoonni yookaan barattoonni si'a baay'ee haasaanidha. Akkamiin ilaalta dubbii kana kun cimaadha sun cimaadha jedhanii adda adda qoqqooduu kanaafi amma immoo cimaadha jedhanii barattoonni wanta kee jiran tokko sodaachuu miira sodaan ol qabate. Akkamiin ilaaltee akkamiin isa cimaadha jedhan kana akkamiin mo'attee akkamiin immoo ilaalta wanta kana? Gaaffii kana waan na gaafattee baay'ee natti toleera. Mudannoo wayiin qaban ture kana wal qabsiise calqaba yeroon mooraa kana kompiitar saayinsiin dhufu ofumaaf hin guuttadhe jechuudha.
Waanuma dursa guuttadheen naa kenname guuttadheen dhufe gaafanii as ga'u garuu shakkii wayii keessa kiyyatti uumaniiru namooti maal jedhanii ani gaa mucaa baadiyyaadha. Yeroo akkamitti kompiitara saayinsii galtaa? Kompiitara saayinsii seentee ijoollee magaalaa wajjin dorgomuu deemtaa. Waa'ee kompiitaraa hubannoo badaa isaan qabdu. Ijoollee magaalaa waa'ee kompiitaraa kanaa haalaan beeku. Ilaalcha maatiiti moo ilaalcha barattootaa? Hawaasa danuu jedha namoota danuu kan waan kana naaf kaase namootuma baratanilleedha. Sitti ulfaataayi mee dipaartimentii kana jijjiirii kallattumaan namoota naan jedhanii jiru. Yeroo sana sodaa wayii keessa keessatti uumamuun oolle yeroo calqabaa fi dhuguma akkuma jedhame badaa akkuma biyya keenyatti aksesii kompiitaraa naannoo baadiyyaa kanarratti waan hin qabneef erguma mooraa seennee eegalle gabaadinu. Achiin nan seenee gaafan seenuu namni akkas naan jedhee baay'ee mudannoo badaa ta'e keessa kiyya kan ture na dursa yeroo sana waggaa tokkoffaan waggaa sadaffaa barataa natti fakkaata. Akkamii dipaartimentii kana keessatti qabxiin hojjetamaa jedheen gaafadhe. Ati yoo qabxii yoo jabaattee hojjettee 3.5 yookaan immoo 3.5 yoo fidde qabxii guddaadha naan jedhe. Barataa akka keetiiti. Inni waggaa sadaffaadha. Fakkeenya nama si fuuldura jirudha. Ati yommuu sana fireeshii turte? Ani fireeshii ture inni waggaa sadaffaadha. Isa gaafatta jechuudha. Barattoonni si'a baay'ee dhuguma gaafa waggaa tokkoffaa dipaartimentii tokko dhufanii seenanii nama isaan dura jiru hin gaafatu wanticha haalicha. Akka jechuunsaa abdii sitti hore moo abdii akkatti kutatti? Amma gaa achiin booda wanta na mudatee jira. 3.5 yoo fidde qabxii gaariidha naan jedhee ani immoo isa dursas yeroon seenaa kiyya elementary schoolii fi preparaatorii yeroo baradhutti qabxiinuma gaggaariin hojjechaa ture waan ta'eef 3.5 kun ana biratti qabxii tuffatamaadha. Haa ta'u malee isa yoo fidde gaariidha jechuunsaa baay'ee ulfaata jedhee sammuu kiyya amansiiseen. Baay'ee ulfaata gaafa sammuu kiyya amansiisu akkamiin akka karoorfadhe beektaa? Bakka yoon qabxii 3.5 yoon fide gaariidha. Isa ol fiduu sammuun kiyya yaadaan jiru. Yoon danda'e isa ga'uudha kaayyoon kiyya. Achiin koorsii kana fiduun qabu. Koorsii kana yoon kana fide 3.5 galuu nan danda'een karoorfadheen. Gadi butiin karoorsaa jira jechuudha. Sababiin isaayyuu sammuun kiyya akkatti yaadee yoo taane wanta namni sun naan jedhe irraa ka'eeti jechuudha. Achiin gaafan hojjedhee seemisteera gaaf geenyu qabxiin kiyya 3.8. Seemisteera calqabaa. Gaafa qabxiin kiyya 3.8 ta'u waan natti dhagahame tokko jira. Baay'een gaddeen. Otoo namni sun akkas naan hin jenne ta'ee sanaa ol hojjedha. Sanaa ol karoorfadha. 3.8 ol nan fidan tureeyyu. Achiin baay'ee gaddee seemisteera lammaffaatti kutadheen hojjedhee 3.8 ol darbeetan isaa oliin fidee jechuudha. Nan fooyyessee gara 3.9. Kun mudannoo na mudateedha. Kanaaf wanti cimaa jedhamu hin jiru jechuufani. Akka sammuu kee amansiiftedha. Hin cimatte sammuu kee amansiifnaan hin cima. Hin hojjetamatte sammuu kee amansiifnaan hin hojjetama. Yaada tokkotu jira filosoofii tokkodha. Erga isaan gochuu danda'u ta'ee anis gochuu ni danda'edha nama tokkotu. FZ can do so can I jedha. Namoonni kanaan dura darban wanta guddaa hojjetaniiru fiildii kamiyyuu keessatti isaan hojjetanii darban yoo ta'e anis nama innis nama waaqayyo sammuu wal qixanuu kenne anis hojjechuu nan danda'a jedhee of amansiisuu qaba. Kanaaf namoota dhaggeeffachaa jiraniifis namoota na booda jiraniifis ani dhaamsiin dhaamu fiildiin ani baradhu tokko hin cima jedhee namootatti hin himu. Ati seentee irratti hojjette taanaan salphaadha. Sababiin isaayyuu amma nani hojjedhee hol hojjechuu danda'a waan ta'eef. Hiriyaa kiyya tokko qaba. Inni immoo nana waggaa lamaffaa waggaa tokkoffaa ture inni immoo dhufee na gaafate akkamiin naan jennaan hin hojjetama baay'ee salphaadha ati immoo kana ol hojjettaa jedheeni waan si ajaa'iba keessaa foorii fidenne jechuudha. Hiree kiyya Abdul Kaarim jedhama argitee jijjiirama jiru jechuudha. Inni sun yaadanii naa kennirraa ka'eetan ani miidhame inni kun immoo yaadanii ani kenneefirraa waan ka'eetu sammuun isaa itti amanee jijjiirama fide jechuudha. Kanaaf hin cima jedhanii of hin amansiifne taanaan waan cimu hin jiru sin jechuun barbaada. Ayyee dhugaa keetii guddaa galatoomii. Dhugaattiyyuu dargaggeessi abdii biyyaa erga jedhameeti. Dargaggeessi kun immoo abdii baateen adeemu ta'enna abdii biyyaa ta'etu jiru abdii baateen adeemu ta'e jennaani fuulli durii isaa dukkanaa ta'uu danda'a jechuudha. Sababni isaa abdii biyyaa argateeti abdii torootu namarra jiraata. Qabxiitaan ol kaasteen ol qabsiiseetanii kan natti dhaga'ame nama tokko yoo dadhabaa ta'ee jiraatellee ati nama cimaadha jechuun
cimaa akka inni ta'u gochuu danda'a beektaa? Tarii immoo cimaa ta'etu ni jiru wantoota ulfaataa gara isaatti fiddee kun ulfaataadha kan hin danda'amu jettatee jennaan tarii wantumatti cimaa ta'ee jiru sanarraa gadi bu'uu danda'a sadarkaa sanarraati. Kanaaf qabxii guddaa nu kaaste. Gadi bu'uu danda'a. Fakkii wanta tamma itti tokko irratti wanta dhaga'e tokkoon qaba. Yeroo ta'e tokko jedhame mana barnootaa tokko keessatti barsiisaan bulchiinsi mana barumsaa tokko barattoota muraasa waame. Kilaasii keessaa waamee akkas jedheen isin akka mana barnootaa keenyatti barattoota ciccimoo waan taataniif kophaatti adda baatanii akkasiin baratan murteessineerraa jedheen. Garuu waan si ajaa'ibu keessaa barattoonni sun dhuguma ciccimoo miti. Raandamiiliidha filataman kilaasii daree garaagaraa keessa jechuudha. Garuu maal jedhee amansiiseera isin barattoota ciccimoo waan taataniif kophaatti barachuu qabdu jedhee amansiise. Akkasumas ammas barsiisota wayii waame. Isaanis raandamiilii filate barsiisota jiran keessa. Isin barsiisota jajjaboo hundarra caaltan waan taataniif barattoota jajjaboo wayii adda isinii baafnirraa isaan kophaatti barsiiftu jedhee himeef. Achi namoonni barattoota sanaaf barsiisonni sun ramadamanii dhaqanii barsiisanii hordofamaa turan. Dhumarra qormaata qoramanii baratanii gaaf jedhan qabxiin isaanii dhugumatti barattoota iddoo biraatti baratan sanarra baay'ee ol ka'een. Gaafa dhugaasaa garuu gaaf himan dhumarra akkas jedhaniin barsiisonni akkas jedhan qabxii gaarii barattoonni kun maaliif fidan jettanii yaaddonnaan nuti barsiisota jajjaboo waan taaneef jedhan. Barattoonni qabxii gaarii maaf fidan jedhanii isaan gaafannaan barattoota jajjaboo waan taaneef jedhanii deebisaniif. Dhugaansaa garuu akkas miti. Isin jajjaboodha jedhamee waan itti himameef malee raandamilii filatamaniin. Sammuun isaanii maal jedhee amaneera? Nuti jajjaboodha jedhee fudhateera. Barataanis barsiisaanis. Ani jabaadha jedhee waan fudhateef barsiisichi jabaatee barsiise. Barataanis ani jabaadha jedhee waan fudhateef jabaatee barate. Kanaaf jijjiirama fide. Nama tokko akkuma jetti amansiifnaan sammuun isaa waan ta'amanii kamiyyuu ni raawwata jechuudha. Faallaa kanaammoo inni badaan sodaan sammuu keenya keessa qabatee jira taanaan wanta tokkotti milkaa'uu hin dandeenyu jechuudha. Guddaa galatoomii. Kanaafi wanti hin danda'amu jedhamu hin jiru jechuudha. Keessumaatti dargaggeessi immoo miira sodaa qabaachuu kan qabnedha. Qabxii guddaa galatoomuu sin jedha. Qabxii biraatti gaafa deeminu barattoonni hedduun si'a baay'ee inni dhufuu barachuudhaaf dhufu. Barachuudhaaf erga dhufanii booddee muummeewwan adda addaa keessa kan isaan galanii. Muummeewwan adda addaa keessa erga galanii booddee wanta galan sanatti immoo yookaan muummeewwan seenanii barumsa jalqaban sana keessatti milkaa'uu dadhabuu erga takka baratanii booddee abdii kutannaa jalqabu. Karaa biraa immoo ari'atamuun ni jira. Mee maaliif ta'uu danda'a kun? Barataan tokko wanta jalqabee jiru tokko fakkeenyaaf muummeewwan barnootaa kanneen akka ikoonomiksii haa ta'u, kanneen akka kompiitar saayinsii haa ta'u, kanneen akka adda addaa jechuudha. Kanneen fakkeenyaan kaase malee wanta sila nan baradha jedhee murteessee isa gahee jennaan dhufee manatti itti himama miti muummeenni barachuu qabu. Amma ammallee xiqqoo kaalkuleemiin barnootaa jijjiirameera natti fakkaata. Waggaa tokkoffaa erga dhufaniiti kooman koorsii erga fudhatanii booddee waggaa lammaffaatti fiildii filatu natti fakkaata. Duraan garuu manatti himama. Waama manatti itti himame tokko nan baradhadhee dhufee mooraa erga seenee booddee barumsa sanatti immoo milkaa'umsa dhabaa abdii kutachuu jalqaba erga takka yaaleeti. Sana booddee immoo hanga sadarkaa ari'atamuutti illee kan gahu jirama. Yookaan immoo qabxiima dipaartimentii baratan sanarratti qabxii gahumsa hin taane yookaan bor ba'anii qabxii dorgomsiisaa ta'uu hin dandeenye kan ba'an jiru. Mee maaliif mudachuu danda'a kuni? Namni akkuma tasaa kaastee namni kamii walqixaadha dhalli namaa sammuu walqixaas baatee adeema. Mee maaliifidha kun mudachuu danda'u wanta nuu kaaftu qabda? Kanarratti tokkoffaa kariikaalamiin Itoophiyaa barnoota Itoophiyaa kan dura ture suni walumaa galatti rakkisaadha akka biyya keenyaatti. Barataan yeroo kutaa 12ffaa entiraansii fudhatee foormii guuttatu calqaba fiildii kanan barachuu barbaada. Ittaansii kanan barachuu barbaada. Ittaansii kanan barachuu barbaada jedhu guuttata. Egaa ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo immoo qabxii nama sanarratti hundaa'ee fiildii sana kennaafimi.
yeroo tokko barataan tokkoffaarratti kan inni guuttatu yoo fiildii kana galee sirriitti itti milkaa'uu hin danda'aadha. Kan lammaffaarra kaawwatu immoo yoo inni tokkoffaa naa milkaa'uu dide isa lammaffaa kanatti milkaa'uu hin danda'a jedhee kaawwata. Yoo inni ta'uu baate garuu akka pilaan Z jedhamutti akka fedha isaatiitti tartiibaan kaawwata. Egaa ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo gadi siqee yeroo kennuuf namni sun maal ta'a jechuudha gaafa mooraa dhufe fedhii isaa malee dhufee akka waan seenuuti jechuudha. Hin filanne dhumarra kaawwate waan ta'eef yeroo sana irratti hojjechuu dadhabaan fedha guutuudhaan ergasii maal keessa seenaa maal na dhibdee kan jedhu keessa seena. Yeroo danuu wanti baay'ee na gaddisiisu keessaa tokko barattoonni tokko akkas jedhu ani bar gaafan eebbifamee mooraa kanaa bahe fiildii kanaan hojjechuun barbaadu jedhu. Egaa fiildii sanaan hojjechuun barbaanne ta'e maaf waggaa 3 waggaa 4 irratti gubee baratare. Ishee galee waanuma booda hojjechuu barbaadu sana ammuma har'umaan hojjetu. Namni kamuu gaafa dhufee fiildii tokko seenu dirqamaanis fedhiinis erga seeneen booda dirqamee wanta sana barachuu qaba. Erga seenee maal jedhu erga mana eeganii saree qoree akkas jedhumi. Kanaaf maal na dhibdee jechuun qabu. Galee waan biraa maaf hojjeta? Isa barate sanaan maaf hin hojjetu? Isa barate sanaa yoo hin hojjenne bakka isaa sana hin hojjeta. Karikulamiin biyyattii kanaa fiildiiwwan garaagaraatti qoqqooddee baasuun ishii akka biyyattiin kun karaa fiildii sanaa akka hanqina hin qabaannee fi bara kana kompiitar saayinsii barattoonni ammanaa barachuu qabu. Yuunivarsiitiin jalqaba kompiitar saayinsii meeqa akka barsiisuu qabu hin baasa. Ogeessota gaazexeessaa meeqa akka barsiisuu qabu hin baasa. Erga baasee inni sun cabsee keessaa bahira taanaan hanqina hin uumamaa jechuudha. Inni tokkoffaa maal na dhibdeedhaan anoo isaaniin hojjedhu jedhee otoo suuta jedhu qabxiinsa gadi bu'aa deema amma ari'atamuutti gahaa jechuudha. Kaayyoo isaan milkeessine jechuudha. Inni kun rakkoo tokkoffaa ta'e otoo fedhii dhabuu jechuudha. Achi muummee sana hin jaalanne jechuudha. Hin jaalanne wanta hin jaalanneef. Fedhii isaa hojii waan walitti hin baaneefi. Waan walitti hin baaneef. Fedhii isaa malee barataa fedhii malee maal jedhu. Biddeenuma tokkoyyuu kan inni si quubsuu danda'u yookaan si gammachiisuu danda'u yoo appitaayitiin kee banamaa ta'edha. Sana booddee fedha kee erga nyaatte immoo gara si cimsuutti gara bifa kee jijjiiruutti dhufa malee biddeen tokko appitaayitii kee malee yoo nyaatte dhukkuba sitti ta'a. Kanaaf fedhii malee waan barataniif yookaan kaalkuleemii barnoota Itoophiyaa wajjin illee rakkoon akka jirudha. Waan jiruufi ammallee jijjiiramni jira naan jetteerta. Kanaafiyyuu maal na dhibdee sana of keessaa balleessuu qabudha namooti. Yeroo karikulamiin rakkoo qabaateeyyuu waan seenan sanatti dirqama irratti cichanii hojjechuu qabu. Yoo baay'ee hin hojjennellee ta'e waan seenne sana keessatti garuu ga'umsa isaa agarsiisuu qaba. Sababiin isaayyuu teempoon hin kennamaa fi qabxiin isaa irra kaa'ama. Bara baraan dadhabbina isaa sana itti himaa jiraata jechuudha qabxiin teempoo isaa sanarra jiru. Bara akkasii nama akkasii turte jedhee waan itti lallabu natti fakkaata akka kiyyatti. Kanaaf wanta har'a hojjechuu qabu kamittiyyuu dhibaamuu qabu. Kanarratti yaada kanan qaba. Kana fakkaata jechuudha. Kan biraan wanta fedhii dhabuurraan kan ka'u yookaan wantoota kaleessa dheengadda barbaadu wajjin walitti bu'uura dhabuurraan kan ka'u barnoota isaatiitti qabxii xiqqoo fiduu akka danda'uu fi hanga yaadame gahuu dhiisuu akka danda'udha kanatti nu kaaste. Karaa biraatiin dhiibbaan addatti barattoota irra gahu jiraachuu mala tariitii qabatamaatti namni tokko fedhii qofa waan dhabee fi barnootatti yookaan qabxiinsaa gadi bu'uu dhiisuu danda'a. Karaa biraatiin wantoonni akka kaampaasiitti ta'u wantoonni miidhaa namarraan ga'anii yookaan akka qabxii xiqqoo fidanidhaa fi wantoonni influensii nama godhan yookaan dhiibbaa namarraan ga'anii wantoonni biraan jiraachuu danda'u waan akkamiifaa jira barattoonni qabxii qooqa akka galmeessan kan jedhu tokko friendshipii influensiin tokko illee ni jiraata. Fakkeenyaaf ani yeroo danuu sa'aatii baay'ee dheeraa fudhadhee miti kan hin dubbisu sa'aatiin fudhadhee dubbisu sanattiin effektiivili dubbisa malee. Namni tokko immoo mucaan tokko hiriyaa kiyya yoo ta'e yeroo danuu ana faana deema yoo ta'e inni immoo sammuunsaa akkuma kiyyatti xiqqoo dubbisee xiqqoo qabata ta'uu dhiisuu mala. Inni immoo sa'aatii baay'ee dubbisuu isa gaafata jechuudha. Kanaaf yeroo ani dubbisee sa'aatuma xiqqoo keessatti naagalee bahu innis anuma faana baataanaan baay'ee miidhameera jechuudha. Kanaaf tooftaa dubbisaa mataa keenya waan qabnuuf nama biroo fakkaachuu hin qabnu yeroo dubbisnu. Akka mataa keenyatti dubbisuu qabna. Egaanni kabiraammoo wanti baay'ee nama gaddisiisu barattoonni nama nagaa ta'anii araada tokko malee maatii isaanii biraa bahu. Gaafa dhaqanii gara kaampaasii seenan garuu araada garaagaraa keessa seenu. Gaafa araada garaagaraa keessa seenan sammuun isaanii dadhabbina itti dhagahama. Bakka akka fedha dhabuutti gahu.
Araanni kun nama sanarra dhiibbaa guddaa geessa jechuudha. Deemee akka inni barnoota jibbu yeroo danuu amaloota kaleessa dheengadda qaburraati. Waan biraatti waan seenuu fi barnootatti gadi bu'aa deemaa jechuudha. Gadi bu'aa deema. Inni kun influensii qaba. Karaa biraa immoo rakkoon hamilee gaanii jiraata. Akkuma beektu namni tokko hamilee miidhameera taanaan homaatti iyyuu milkaa'uu hin danda'u. Karaa jireenya hawaasummaa, karaa maatii akkasumas illee dhukkuba garaagaraa qabaachuu danda'a namni rakkoo baay'ee qaba. Karaa sana illee dhiibbaan irra gahu ni jiraata jedhee yaada. Kun barattoota irratti rakkoowwan akkasiis qabxii gajjalaa buusuu danda'u malee sababoota duraa lamaan sana qofa irratti limit gochuu hin dandeenye jechuudha. Kun kana yommuu ta'u egaan qabxiiwwan kana harka kaasneen booddee dargaggeessi tokko immoo akkamiin milkaa'uu danda'a? Qabxiiwwan hedduu kaafneera. Dargaggeessi hin danda'amu wanti jedhamu hin jiru jennee silaa haasofnee turre waan ta'eedhaaf egaan miira hin danda'ama jedhu uffatee dargaggeessi tokko kaayyoo itti jiru tokkotti milkaa'uu kan danda'u yookaan barataa ta'etu jiru barnoota sanatti qabxii bareedaa fiduudhaan borii dorgomaa biyyaa ta'uu kan danda'u yookaan biyyaa fi nama egeree ta'uu kan danda'u yookaan milkaa'uu kan danda'u akkamii yoo godheedha yookaan dargaggeessa akkamiiti? Egaa dargaggeessi tokko kaayyoo qabaachuu qaba dirqama. Maal jedhama namni kaayyoo lubbuu salaatuuf hin qabne jiraachuu hin qabuudha. Kaayyoo kee lubbuu kee laachuu qabda. Amma sana goonetti kaayyoo guddaadha jechuu hin danda'u jechuudha. Kaayyoo isaa sanatti milkaa'uudhaaf dargaggeessi tokko kutannoo jabaa qabaachuu qaba. Kutannoo jabaan hojjechuu qaba. Yeroo danuu tarkaanfiiwwan kaayyoo keessatti fudhadhu hadhaa'uudha. Tarkaanfii hadhaa'oo sana hin balfita taanaan kaayyoo keessan galmaan ga'uu dandeessu. Kaayyoo keessatti milkaa'uu hin dandeessu jechuudha. Wantoota ulfaatoon garaagaraa si mudachuu danda'u. Isaan sana calqabumaan jiiluu hin qabduun kaayyoo isarratti sirriitti hojjechuu qabda. Inni kan biraa calqaba gara kaayyootti kan dhufu dargaggeessi tokko of argachuu qaba dursee. Kaayyoon kiyya maali kan jedhuuf dursee of argachuu qaba. Waa'ee barnootaa duraa kaafneen muummeen yookaan immoo fiildiin barnootaa fedha isaa malee yeroo itti kennamu ni jira inni irra miti. Yeroo kana maal godhaa isa cinaatti wanti nani sirriitti ga'umsa guddaa irratti qabu maali jedhee keessa isaa qoruu qaba. Of argachuu qaba. Yoon kanatti milkaa'uu dadhabe wanti nani itti milkaa'uu danda'u inni biroo maali kan jedhu yeroo hundaa of qoruu qaba keessa jechuudha. Sababiin isaayyuu waaqayyoo dhala namaa yeroo uumu kennaa garaagaraa keessa kaa'ee uume. Sababii namni tokko fuudhee as kaa'ee kootu kana hojjedhu siin jedheef sababii si dirqamsiiseef waan sanatti galmaan ga'uu hin dandeessuun. Yoo garuu keessi kee fedhii guddaa qaba yoo ta'e wanti keessa kee kaa'ame wanti sana yoo ta'e itti milkaa'uu dandeessa. Kanaaf dargaggeessi tokko kaayyoo isaatti milkaa'uuf maal gochuu qaba? Of argachuu qaba jechuudha. Keessa isaa isa dhugaa maaltu jira? Ga'umsi dhokataa keessa isaa jiru maali? Kan jedhu dargaggeessi tokko sirriitti of qoruu qaba. Kanarraan immoo sa'aatii isaa seeraan adjust godhatee yookaan immoo yeroo isaatti fayyadamee karoora baafatee wanta har'a gochuu qabu boruu osoo hin bulchiin har'a hojjetee yoo jedhe dargaggeessi tokko kaayyoo isaatti wanti hin milkoomneef hin jiru. Inni kan biraa immoo naamusni jira. Amma ani akkatti ilaala. Dacheen kun qaama akka feetee miti anaaf. Akkuma feeteetti akka irra jiraattuuf kan uumamte miti. Sababiin isaa daangaan qabdu lafti kun garuu barbaade deemuu dandeessa qilleensa kanarra hin deemta. Garuu akkas miti gaafa abstraaktilii gaafa ilaallu qaama akka feetee miti. Seeronni wayini jiraatu. Seeronni kun naamusa ta'uu danda'u. Isa nuti seera jennu kana ta'uu danda'a. Wantoota kana dargaggeessi kun sirriitti kabajuu qaba jechuudha. Naamusa kana yoo kabaje seerota sanaaf yoo bitame dargaggeessi sun kaayyoo isaatti milkaa'uu ni danda'a jechuudha. Tole haala koronaatiin ol qabatee barattoonni qe'ee isaaniitti galanii turanii
haala sana keessatti immoo abdii kutannaan tureera. Dhugaamatti dubbachuudhaaf haalattiin haala yeroo yaaddessitu turte barataa qofa miti namoonni biizinesa mataa isaanii gaggeeffatan illee hanga biizinesa isaanii irraa gadi bu'utti yookaan hanga bakka itti biizinesa isaanii gaggeeffatan cufuutti ga'aniiru. Kana qofa miti kun addunyaa guutummaa irratti bakkoonni wantoonni itti cufaman turaniiru. Kanaan wal qabatee barataaf immoo abdii kutannaa isa gadhee keessa yeroo itti turamedha. Haala sana keessatti haala abdii kutannaa yookaan haala dukkanooftuu jedhame sana keessatti ati garuu kitaaba tokko barreessitee dubbisoota kitaabaatiin geessee jirta jechuudha. Mee haala fokkistuu sana keessatti yookaan haala dukkanooftuudha jedhamee namoonni barattoonni hedduun abdii kutatanii qeeqee isaanii keessatti baay'ee gadda keessa turan sana keessatti haala akkamiidhaan yookaan miira akkamiidhaan kitaabota kana barreessuu dandeesse haala sana keessatti barreessite moo duraan barreessee xumurteemus xumuratte moo haala akkamiidhaan kitaabota kana kanatti haala koronaa sana keessatti xumuruu dandeesse utuu sanuu qoodde. Egaa dhala namaa kana yeroo baay'ee carraan badaanii numa quunnama. Maaf na quunname itti hifachuu hin dandeessu seera uumaati. Garuu maal gochuu qabdaa carraa badaa si quunname sana gara carraa gaarii jijjiiruu qabdaa nati. Waanuma ulfaataaf waanuma badaa sana keessatti wanta gaarii hojjechuu qabda. Dhugumaa dubbachuudhaaf yeroo asii barnoota kana dhaabnee gara maatii keenyatti gallu biyyi hundumtuu gaafa cufamee wanti hundumtuu gaafa cufamee namni gaafa gaddee mana isaatti deebi'ee lubbuun biyyoota garaagaraa irra gaafa harca'uu eegaluusaa gaafa ilaalaa turre waanuma baay'ee abdii nama kutachiisudha. Barattoonni danuun kallattiin baadiyyaatti galanii ijoolleen baadiyyaa gaafa chigaan aksesii intarneetii argachaa turre. Waan baay'eetu jalaa qabame yeroo sana nam baay'ee dhukkubsachaa ture annan beeka. Abdii kutannaa keessa seenanii yuunivarsiitiinis zimmi calliidhee sababii kanaaf nama baay'ee itti miidhama. Namoonni iyyuu gaa'ela itti seenanii jiru abdii kutannaa irraa gahe. Jiru baay'een isaanii gaa'elatti kan seenan jiru baqa kanaan booda barnootattis deebi'uun hin jiru jedhanii hojii dalagaa biraa keessa kan seenan jiru baay'een isaanii immoo du'uyyuu nan danda'a. Jedhanii bakka abdii kutannaa hin taane sammuu isaanii kan amansiisan ni jiru. Yeroo sana keessatti ani wanta tokko murteessee ture wanti itti badduu kana yeroon kun darbuu dandeessi yookaan turuu dandeessedha yaada ture. Tarii yuunivarsiitiin amman waame kanaan caalas dheeressee nu waamuu danda'a isaasittis nu waamuu danda'a ilaalcha jedhu keessa keeyya ture yeroo sana. Yeroo kanatti waa hojjechuun qaban jedheen. Kunis kitaaba kiyyaa akka maxxansee dubbistootaan ga'uudha. Kitaabicha baay'ee yeroo sana miti kan hin barreesse. Kan hin barreessee na harka turee fi kan hin yeroo eegaa turedha. Gulaaltota harka fa'aa ture. An harkas waggaa 2 dura kan irratti hojjechuu eegaleedha jechuudha. Kitaabni kun Qimmiiddaa jedhama. Kitaabicha yeroo sana nama maxxansiisee dubbistootaanis wanta yeroo ji'a tokko hin guunne keessatti dubbistootaaf narraabsee jechuudha. Yeroo kamiyyuu carraa badaan quunnamu sana gara carraa gaariitti yoo jijjiirre wanta nuti itti milkoomneef hin jiru. Kun immoo dargaggoota hedduu fakkeenya ta'uu qaba. Dargaggoonnis immoo carraawwan akkasii yeroo isaan mudatu hin beekan waan ta'eef gara fuulduraatti jiraachuu danda'a. Bakka nama mudata. Dargaggoonni carraa badaa isaan quunname kamiyyuu gara carraa gaarii jijjiiranii itti fayyadamuu qabu jedha. Kanumaaf wal qabsiisee qabxii kaasuu barbaadu. Si'a baay'ee kitaaba barreessuun baay'ee cimaatti ilaalama. Dhugaadhumayyuu immoo namni kan hubachuu fi beekuu danda'udha. Kitaaba tokko barreessuun baay'ee yeroo sin gaafata. Darbee bajetallee hin gaafata. Barataa taatetu jirtu. Haalota kana akkamiin mo'achuu dandeesse jechuun barataa ta'anii kitaaba tokko barreessuun dhuguma baay'ee cimaadha. Maaliif barnoota akka daree hordofaa, qo'annaa hordofaa wantoota baay'eetu biizii nama godha kilaasiitti. Sana biratti akkamiin kitaaba kana barreessite inumaayyuu darbee immoo barataa taatetu jirtu kun beekamaadha. Hundumti keenya maatii keenya irratti dipeendii taaneeti kan inni barumsa barataa turre jechuudha. Barachaa jirtu. Kanaafiyyuu akkamiin bajeta kana haala isaa mijeeffattee kitaaba kanallee gara maxxansuutti dhuftee akkamiin immoo barumsa biraa ol qabsiistee barreessitee gaaffiiwwan kana lamaan ol qabsiisi. Egaa namuu yeroo boqonnaa isaatti waa inni hojjeta.
yuunivarsiitii keessatti sa'aatii barnootarraan kan hafe yeroo danuu taphaan kan dabarsan jiru barattoonni akkasumas immoo bakkee araada garaagaraa deemuudhaan kan dabarsan jiru akkasumas wantoota barbaachifne daruun kan dabarsan jiru akkasumas immoo wantoota gaggaarii hojjechuun warreen dabarsan jiru. Ani egaa yeroo daree kiyya haalaan nan hordofaa daree kiyya irraa hin hafu yeroo qormaatas immoo haalaan nan dubbisa garuu yeroo itti boqochuu qabutti kitaabolee non academic books kitaabota idileen alaa jechuudha. Kitaabota kana dubbisuu nan jaaladha. Bakkeen argadhee bibbitadhee nan dubbisa. Yeroo ammuma dubbisaa deemtu immoo waa keessa keetti uumamaa deema. Yaadonni garaagaraa siif dhufaa deemu. Yaadota siif dhufan sana immoo kitaabota keessaa dhabda kitaabota biroo keessaa. Yaada kana waraqaa wal qabsiisuun dirqama ta'a jechuudha ana biratti. Gaafa yaadni haaraa sun keessa koo dhufu waraqaan wal qabsiisaa boros waraqaan wal qabsiisaa adeemsa keessa jechuudha. Yeroo sana turtiin mooraa keessatti taasise sana keessatti yeroo boqonnaa kiyyaa sanatti haala kana walitti cimmisee qabiyyee kitaaba kanaa barreessuu danda'e. Sun dhuguma ulfaachuu danda'a garuu sa'aatii kee maneej goote taanaan garuu ulfaata yaadu. Haala maxxansa isaatti gaaf deebinu dhugaadha. Haala dinagdee biyya keenyaatiin gaafa wal qabsiifnu barataatti baay'eedhuma ulfaata. Maaliif barataan danuunsaa maatii irratti hirkatee barata waan ta'eef. Ana birattis haalli ulfaatu ni jiraata. Haala biyya keenyaan ispoonsarri kun baay'ee isaan argamu. Garuma maatiittiin deebi'e jechuudha. Maatiin kiyyas na gargaaranii anis namoota tokko namoota gaafachuu qabu gaggaafadhee maallaqa amma walitti qabachuu qabu walitti qabadhee kitaaba kana ittiin maxxansiisuu danda'e jechuudha. Isarra chaalenjiin biraan ni jiraata yeroo kitaaba maxxansitu. Gulaaltota yeroo geessu tokko yaada garaagaraa fidaa yaada addaa fidaa isa gulaalaan tokko sirriidha jedhee sitti kenne gulaalaan kun immoo sirrii miti jira. Hunda isaarratti ishee sirreessuu qabda jechuudha. Amma fakkeenyaaf kitaaba kiyya qimmiiddaa kana nama 6 gulaalee yaada namoota 6 kana hunda gattaa'ee sirreessuun qaba jechuudha. Yaada isaan fidanii iddootti wal dha'utti isaa wajjin irra deebi'ee mari'adhee itti sirreessuu qaba. Sababni isaa wanta qulqullina qabu tokko hawaasa kanatti gadi baasuu qabda. Sababni isaa hawaasa sadarkaa garaagaraa qabu dubbisa waan ta'eef inni chaalenjii tokkodha. Akkasumas immoo erga maxxanfamee baheen booda gaa'een raabsama. Haalli raabsaa isaa chaalenjii qaba. Kitaabni nu biratti yeroo danuu kitaabni afaan Oromoo manneen kitaaba baay'een isaanii akka nuun jedhetti kitaabni afaan Oromoo baay'een dubbifamu. Nuti eessa geessinu yeroo ittiidhaan jiru yeroo danuu nurraan ka'u kitaabni afaan Oromoo jedhama. Innis chaalenjii tokko ture. Haa ta'u malee carraa kanatti fayyadamee waan hin jiru nan qaba. Kitaaba afaan Oromoo dubbisaa. Akkuma ta'e ta'aatii bitadhaa mana keessan kaa'aa dubbisaa. Yoollee baay'ee isin tolu ta'e ogbarruu afaan Oromoo gara fuulduraatti butuudhaaf humna guddaa qaba. Isin kitaaba bittanii mana keessanitti galchuun. Sababni isaayyuu har'a barreessaan tokko waa barreesse kitaabichi yoo harkaa ka'e hamilee guddaadhaan kitaaba kan biraa barreessa. Waan isa caalu fidee dhufa. Kitaabni inni barreesse tokko immoo gabaadhumarra taa'ee yoo jalaa hafe hamilee maaliitiin kan biraatti tarkaanfatee barreessa. Jiru kun rakkoo guddaadha waan ta'eef ammallee dargaggoonni keenya kitaabolee barreeffaman binnee haa dubbifnu. Qarshiin kitaaba ittiin binnu sun nuni yoomsumi yoo har'a kitaaba ittiin binne kitaabarra nu ta'a. Yoo ittiin bituu baanne immoo har'uma balleessina. Dhugaadha. Dubbisuun nama guutuu nama taasisa waan jedhamutu tokkotu jira. Yeroo ammaa kana immoo jaarraa 21ffaa kanatti yeroo namoonni hundumtuu dubbisuu danda'an yookaan aksesii waa irraa dubbisan argachuu danda'anidha. Fakkeenyaaf kanneen akka miidiyaa hawaasaa kanarraa akka addaatti jenereeshiniin ammaa kan dhaloonni ammaa kan itti fayyadamaa jiru. Kanarraati immoo akkamitti dargaggoota keenya illee gara dubbisuutti finnaa waan jedhu kun qabxii biraadha jechuudha. Mee akkamiin fiduu dandeenya? Barattoonni si'a baay'ee an dubbisuu hin jaaladhu, dargaggoonni si'a baay'ee an dubbisuu hin jaaladhu jedhan jiru. Fuula tokko lamallee dubbisanii kitaaba dubbisuu xumurra dhaban jiru. Mee rakkoo akkasii kamiin balleessuu dandeenya? Dargaggoonni keenya kamiin namoota dubbisan ta'uu danda'u? Qabxii kanatu nu gaafata. Egaa nu hundumtuu zeeroo irraa kaane yeroo dubbisa kitaabolee idileen taane kana dubbisuun hamilee gaafata.
jaalachuu gaafata wanta dubbisu sana yoo jaalatedha dubbisa. Hamma hin jaalanne dubbisuu hin danda'u. Kun immoo akkaataa kamiin dhufa yoo inni muuxannoo keessa dhufaan. Fuudhee kitaabuma ta'e tokko dubbisuu qaba. Gaafa qabiyyee tokko dubbise hin jaalataa. Achiin booda maal ta'a jechuudha. Jaalachaa dhufa jechuudha adeemsa keessa. Kanaaf shaakaluu qabu kitaaba dubbisuu shaakaluu qabu. Jecha warra chaayinaa tokkotu jira beektaa. Namni tokko osoo kitaaba dubbisiin yoo guyyaa 3 bulee waan haasa'u hin beekuudha. Sababiin isaa waan moofaa waan durii haasaa malee waan haaraa waan haasa'u hin beeku. Bakka effektiiviti namni tokko jireenya hawaasummaa jiraatu keessatti nama jabaa yookaan immoo nama gahumsa qabu ta'ee argamuudhaaf dubbisuu qaba. Maaliif haasawa guyyaa guyyaa isaa fayyadamu keessatti gochaa guyyaa guyyaan dalagu keessatti wantoonni dubbisee isaaf fakkeenya guddaa ta'u waan ta'eef ammallee tattaafachuu qaba. Ani dubbisuu hin jaaladhu waan ta'e jiraachuu hin qabu. Maaf dubbisuu jibba? Dubbisuun nama guutuu nama godhaa. Dubbisuun hayyuu nama godhaa. Namni hin dubbifne hayyuun ta'u. Hayyuu kan ta'u nama dubbisedha. Nama waa baredha. Dubbisuun immoo waa baruudhaafi. Kanaaf akka dubbisa barnootaa qormaataaf shamaddadoo osoo hin taane dubbisuun itti bohaaraa waarraa barachaa wanta jireenya namaa jijjiiru tokkorraa baraa wanta dubbifamuuf namni kamiyyuu dargaggoonni keenya har'aa kaasanii shaakaluu qabu jedha. Kitaaba kee maxxansite kana anillee dubbiseen jira dubbistoota hedduun illee geesseetta. Oromiyaa keessatti illee iddoowwan adda addaa godinawwan adda addaa deemee gurguramaa akka turee fi maxxansi jalqabaallee gara xumuraarra akka jiru nan beekaa kitaaba kee dubbisee waan jiruuf baay'ee kitaaba bareedaa fi kitaaba addaati. Maqaan kitaaba keetis qimmiiddaadha. Mee qimmiiddaa jechuun maalidha? Dugda duuban xiqqoo si deebisa. Maaliif qimmiiddaa itti moggaaftee hiikisaas maalidha? Egaa qimmiiddaa jechuun hin beeknaa duratti afaan Amaariffaan qondochaa waan jiran sana isaan maatiin ittiin ijoollee isaanii tooftaa gorsaati jedhama. Miidhaan qabu ittiin ijoollee isaanii gochaan namni sun raawwate yookaan daa'imni sun raawwatte gochaa badii ta'utti agarsiisa. Akka irraa barattuuf daa'imni sun yeroo qimmiidamtu hin miireeffatti. Bazawee ati qimmiidamtee beektaa? Ani qimmiidameen hin beeka. Baadiyyaatti waan akkasii nafattee amma reebamuutti jira. Keessumaatii duraan yommuu saawwa tiksin ufaa saawwa tiksaa midhaan nyaachisuu waan jedhamu jira. Na yaadadha. Qimmiidamneeras. Abbeen koo galgala midhaan abaluu nyaachistee. Jedhamne qimmiidamne. Galgala. Egaa qimmiidaan sun argiteetta yoo ta'e yeroo qimmiidaman miiruma waa addaa wayiin namatti dhagahama. Mi'oof natti fakkaata. Maashaa qaama keetiin muluu miireeffachiifti beekte. Kanaaf qimmiidaan sun tooftaa gorsaa ta'e otuma jiru. Kitaaba kiyya kana keessatti immoo waa'ee namummaa gaarii haasaa boqonnaan tokkoffaanii ati ofii keetii fi namaaf nama gaarii ta'uu qabdeedha. Ofii keetii nama gaarii yoo ofiif taate of fayyadda. Nama kaayyoo taata. Kaayyoo keetti akka milkooftuuf of jaalatta hin jabaatta. Ofii kee nama gaarii hin taane taanaan of miita. Ofii kee hin kufta kaayyoo keetti hin milkooftu. Ofii kee hin taane taanaan immoo namaafis nama gaarii ta'uu hin dandeessu. Namaafis homaa gochuu hin dandeessu. Kanaaf maal jedha seete kitaaba kana keessatti kun wanta gaariidha godhi. Kun wanta gaarii miti hin godhin jedhee gorsaawwan jiran lafa kaa'aa jechuudha. Akka asiin ol qabsiistee wanta si gaafachuu barbaadu fakkiiwwan kitaaba kee kanarratti fayyadamtee jirtu wal qabsiistee maalummaa qimmiiddaa achumaa yoo nu ibsite. Egaa fakkiin kitaaba kanarra jirullee kitaaba kiyya qaamaa warri arganii ni hubatu jedhee yaada. Namicha shape of gochaa jirudha of sirreessaa. Boca qaama isaa of sirreessaa jira. Boca qaama isaa kallattiin kan of sirreessaa jiru kun gara amalaatti gaafni dhufna abstiraaktiin isaa gaa dhimma xiinsammuuti malee dhimma qaamaa miti furdina wajjin waliin qabatu. Keessa isaa abbaatu of sirreessuu qabaadha. Abbaatu of bareechuu qabaadha. Erga kitaaba kana dubbise kitaaba kanatti fayyadamee ka'ee maal gochuu qaba? Amala isa badaa reshape gochuu qaba. Gara amala gaariitti, gara namummaa gaariitti, gara abjuu kufee gara kaasuutti maal gochuu qaba? Reshape of gochuu qaba. Yookaan immoo sheeppii fokkisaa qabu sana isa namatti hin bareennee fi isa isatti hin bareenne sana ofirraa soqee gatuu qaba jechuudha. Gara isatti bareedu gara isa namootatti bareedu sanatti dhufuu qaba kan jiru fakkiin asirra jiru kun haala salphaadhaan wanta kitaabicha kana keessa jiru ibsuu danda'a. Egaa qimmiiddaan kanaaf dargaggootaaf baay'eedhuma gaariidha. Dargaggeessi qimmiiddaa dubbisee achi keessatti waan of hubata yaada. Sababiin isaayyuu gochaawwan dargaggeessa irraa hin eegamne akkasumas gochaawwan nama sadarkaa kamirrayyuu hin eegamne baay'ee as keessa kaa'eetu maaloo kana hin godhiin kun sirraa hin eegamu kana hin raawwatiin kun simiidha kun nama biraa miidhaa hin raawwatiin kun haamilee namaatti bu'aa kun
haamilee keetti bu'aa hin raawwatiin jedha. Bakka isaa kana raawwadhu kun siif gaariidha. Milkaa'uuf yoo kana goote gaariidha. Namootaaf yoo kana goote namootaaf wanti kun gaariidha. Jedhee gorsa gadi fagoo kitaaba kana keessa kaa'a jechuudha. Kanaafidha qimmiiddaa kan jedhee boggaaseef. Qimmiiddaan amala akkamii qaba? Amala abbummaa qaba jechuudha. Dubbisaa isaa maal godha? Teessisee gorsa. Kanaaf abbaan ilma jaallatu sirreeffata yookaan abbaan ilma jaallatu reebbata waan jedhamutu jira. Akkuma kana. Kunis kanaan wal qabataa qimmiiddaan kuni kataa kanaan. Guddaa galatoomii maqaa bareedaa ibsa bal'aaf keessaa qabuun kitaaba kee moggaaste. Qophii keenya gara dhumaatti adeemaa jirra. Qophii waliin goone kana keessatti yaadota hedduu walii kaasuudhaan wantoota baay'ee nu kaasaa turte. Mee dhumarratti kitaaba keenyas ol qabsiisee dhaamsa qabdu yoo jiraate dargaggootaafis dhaamsa qabdu kitaabni keellee gabaarra jiru natti fakkaata. Tarii namoota afeertoo jiraate mee dhaamsa gama kitaaba keetiin qabduu fi akkasumas dargaggootaaf dhaamsa qabdu yoo jiraate gara gudunfuutti adeemna sagantaa keenya. Ayyeeshii gama kitaaba kiyya qimmiiddaatiin maxxansi tokkoffaan isaallee gabaarra akka dhumaa jirudha. Namoota danuu biratti jaallatameera jechuudha. Fiidbaakiin isaa nagaa ture. Ammas maxxansi ittaanu bahuu waan danda'uuf dargaggeessi kamiyyuu osoo dubbisee natti tola. Dargaggeessa qofa miti namni kamiyyuu. Anis milkaa'umsa kiyya keessatti madaalama jechuudha. Dhaamsa irratti dhumarratti dhaamsi ani qabu. Dargaggeessi kamiyyuu wanta namoonni hojjetanii darbanii qofa akkeessuu hin qabu. Waan haaraa tokko hojjechuu qabu. Of argachuu qaba. Waan namoonni hojjetanii darban qofarra deema yoo ta'e isa keessa isaa jiru sana ajjeeseera jechuudha. Isa waaqayyo akka addaatti isa keessa kaa'e. Kanaafuu wanta namoonni hin hojjenne wanta addaa sana maal gochuu qaba jechuudha? Gadi baasuu qaba jechuudha. Namoonni gaafa waan haaraa kalaqanii kanneen akka Toomas Edison fa'aa kana yeroo danuu hin ka'a maqaan isaa aampoolii yeroo uumu sana dursa aampooliin hin jiru beekte. Dukkana ture. Dukkana sana keessa taa'ee waa'ee ifaa yaade. Akkuma kana dargaggoonnis waan haaraa irratti xiyyeeffachuu qabu. Barruuwwan barreeffaman illee gahaa miti warri kanaan dura jiran barreeffamee dhumeera miti. Wanti barreeffamuu qabu. Waan baay'ee lafaa isarratti illee hojjechuu qabu jedha. Inni kan biraa immoo dargaggoonni yeroo isaaniitti akka fayyadamuu qabanidha. Yeroo isaanii akka qoosaan dabarsuu hin barbaanne hin qabne asumatti dhaamsa dabarsuuf hin barbaada. Kanaaf dargaggoonni amma utubaa guddina biyya tokko ta'uu qabanitti abdii guddaa dargaggootarraa qabna. Dargaggoonni haalaan ilaallachaa deemuu qabu. Haalaan ilaallachaa hojjechuu qabu. Kaayyoo isaaniittis cimuu qabu jedha. Yaada kiyya kanadha. Ayyeen asumaan dhaamsii dhaamuu barbaannu kitaaba dargaggoo Ifargan Guddataa Qimmiiddaa jettu kana argachuudhaaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9197786 Duwwaa 8 kallattiimaan isa harkaatti argachuu dandeessu. Asuma Yuunivarsiitii Haramayaa mooraa Meen kaampaasitti argama. Qophiilee keenya ayyaana cuuphaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wal qabatee isiniif dhiyeessaa turreerraati. Barataa fi akkasumas itti bohaaraa akka turtan abdii guddaa qabna. Ayyaanni kan nagaa fi kan badhaadhinaa isiniif haa ta'uun hawwii keenya isa guddaadha. Qopheessaan qophii kana ana Diinqaa Baacaati. Gulaalaan sagantichaa immoo Shimallis Baqqalaati. Qophiilee keenya Hayyuu FM 91.5 afaan waliin turtii gaarii taasisaa isiniin jenna. Nagaatti.